Ashama harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan koo nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsa akkana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha egaa obboleewwan koo guyyaa kana lamaan yoonan TikTok irra banii jechuudha viidiyoowwan garaagaraa akkasitti jechuudha kan hojjetamu kan beeru jechuudha wanti kuni guyyaa tutureera maaliif erga mootummaan uummattoota Itoophiyaa achi keessa jiran akka isaan ba'an kan dhaamsa dhaameef jechuudha anna garrame ijoollee baay'een ijoolleen tokko kan akka kanatti gamatti ilaalaa viidiyoo waraaban kun boru akka isaan bira ga'uu dhiisu maalitti abdiidhaan jiraataniiti wanti jedhu jechuudha gaafii nanti ta'e dhugaa rabbii baay'ee tokko jechuudha maaliif jireenyi gola nama hammamiyyuu hin guutu yoo hammam ta'e jechuudha garuu lubbuu ofiitiin hoo jiraatan immoo boroo iftaan hojjetatanii argachuu danda'anii egaa obboleewwan koo dhaamsi kun isiniif ijoollee obbola Kosimoo Beerut keessa jirtanii obboleewwan koo ijoollee Itoophiyaa witaatan namni kamiyyuu jechuudha maaliif jennaanii boroo yoo jiraatan nyaatanii boroo yoo jiraatan waan yaaddan sana guuttattan waan ta'eef fayyaadhaan keessaa ba'uun qaama fayyaadhanii akka biyyaa ba'anitti fayyaadhaan maatii ofii biyya ofiitti deebi'u waan guddaadha waan ta'eef egaa osoo kan kana agartanuutuyyuu akkamittiin taa'uu dandeessanii akkamittiin isimmoo dhugaan isin jedha maaliif ani odoonaatii kanaan garasitti ilaaleetiin viidiyoo waraabu miti halkanuma tokko irrii barrafu maaliif akka ta'e hin beeku garuu lubbuun namaa waaqayyo guyyaa jedhe malee hin baatu haa ta'u garuu immoo ogguu akkanatti ilaaltan dhaamsi dhaamames immoo osoo gurraa qabdanu maaliif mootummaan iyyuu dursee ta'uun akkas jechuunsaa waan hubateef jechuudha kanaaf namoonni baay'een achi keessa teessanii akka kanatti viidiyoo waraabdanii baay'ee ulfaataa ani dhugaan isin jedha maaliif irrimumti nan qabu funduran gana yaaddoodhaan du'aa jechuudha maaliif baay'ee ulfaata kanaaf keessaa ba'aa galaa boru hojjetattanii argattan yoo fayyaa qabaattan jechuudha wanti kuni osuma garasitti ilaaltanuyyuu isin bira ga'uuf jira waan ta'eef jechuudha egaa agartanii turtan biyyoota garaagaraatti maal takka ta'a ture kuni waanuma salphaatti yookaas immoo waanuma salphaatti xiqqummaan irraa deebi'aa akka xiqqoodhaan dhaabbata jettanii yaaddan hin qabaatin dhugaa baay'ee tokko ulfaata egaa waaqayyo kallattii kamiiniyyuu jechuudha waaqayyo kallattii kamiinuu nagaa nuuf haa fidu maaliif jennaani biyyi keessas biyya alaas biyya ormaas wanti tokkichi kallattii kamiiniyyuu kan laalan kan nama yaaddessu malee kan aara galfii namaaf kennu sababii hin jiraanneef kana obboleewwan keenya galaa yoo ishaniif danda'ame jechuudha maaliif namoonni tokko mootu garas jira waan ta'eef fagootti jira nu bira hin ga'u bakka nuti jiraannu kanatti wanti kun nurra hin ga'u jettanii taa'uu dandeessanii garuu mootu suni soba maaliif wanti gamatti ilaaltan kun boru isin bira ga'uun waan hin oolledha maaliif hamma kana akkanatti kan rukutamuu qabdee akkuma biyyoota kaawwanii argaa turtan laalaa turtanii waanuma salphaatti dhaabbatu isinitti hin fakkaatinaadha kanaaf boru hojjetattanii argattu akkasumas immoo fayyaa qabaattanii maallaqa dhabdaniiyyuu biyya keessanitti deebitanii harka fayyaa miila fayyaadhaan hojjetachuu isiniif wayyaa maaliif namni kamiyyuu jechuudha hojjetee yookaas immoo har'a waan yaade hunda sababa guuttachuu hin dandeenyeef kanaaf jiruun biyya ormaa akkuma kallattii kamiinuu ilaaltanii nama gubaa haa ta'u malee immoo biyya ofii keessatti hammamni soo ta'e haadhaaf abbaa keessan bira jiraattanii toonii jechuudha kan siraa hojjetattanii jiraachuu isiniif wayyaa kanaaf baay'ee ulfaatan isin jedha nuti alaala teenyee akkanatti gaafa laallu baay'ee kan nama sodaachisuudha ijoollumti keenya immoo jechuudha baay'een keessanii ijoolluma keenyadha kan viidiyoo waraabaa jirtanii viidiyoo waraabdanii TikTok irraas gadhiistan jechuudha kanaaf kana goota achi teechanii viidiyoo waraabdanii akkas gootanii miidiyaa irra fiduurraa ofii keessaniif amma isinii danda'ametti qaama fayyaa lubbuudhaan keessaa ba'uudhaaf yaalii godhaadha maaliif isin nu bira hin ga'u jettanii yaaduu dandeessanii taris immoo jechuudha dafee dhaabbata lolli kun jettanii haala salphaatti fudhachuu dandeessan garuutu sanarra fayyaadhaan biyya ofiitti galanii gaafa biyyi nagaa ta'e hojjetachuun waanuma jiru egaa baay'ee ulfaata ani hin beeku dhugaa rabbii maaliif jennaan yeruma hundumayyuu jechuudha haala biyya keessattis yoo ilaaltanii kallattii garaagaraatti jechuudha bare kunoo dhufe bara haaraa bakka wanti kana booda hin darba jenna garuu mootu kasan caaluu ta'aa jira kasan caaluu dhalataa jira keessattuu iyyuu gara keenya kanatti jechuudha gara salaalitti amma injiru neetworkii walumaa gala jechuudha neetworkiin cufamee erga cufamee tureera
wanti ta'aa jiru mootu jechuudha. Baay'ee waan ulfaatu baay'ee waan nama jibbisiisudha. Kanaaf namni tokko jechuudha haala biyya keessattis gaafa laalee biyyuma kanatti illee duunaa wayya asii jedhee kan murtoo fudhatu jira jechuudha. Haa ta'u malee mootu haadhiif abbaan keessan yookaan immoo maatiin keenya yoom isaan ijaan agarra jedhaniiti yaaddoodhaan guutamaniiti kan isaan jiran waan ta'eef hammam yoo ta'e harka fayyaa miila fayyaa gallee warra keenya agarree ani isaan biratti illee hundee manatti fakkaatu jira. Dhugaan isin hin jedha obboleewwan koo maaliif jennaani yeroo tokko asitti gizee koronaan dhufee jechuudha. Manuma muluu akkuma jirutti korona nu qabee ture. Garuu isaan keessaa dhugaan isin jira torbeetti kan of beekee gaafa nuuf beeku maalan jedhee fayyaadhuma galee haadha koo arguu barbaada amma mana tikkeetti naa kutaa na gaggeessaa hin jedheen maaliif maatii keessan ijaan agartanii maatii keessan biratti yoo miidhamtanii dhugaa ani hin beeku garuu akka kootti ani akkasitti yaada maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaaf biyyi keenya baay'ee ulfaatus baay'ee nama jibbisiisus biyya ormaa keessatti duu biyya ormaa keessatti reeffi namaa baduurra biyya ofiitti galuutu irra caala biyya keessanitti galaa. Maaliif amma kana mootummaan dursa bu'eet hojii dhaamsa isin dhaabee lammii isaa kan ta'e akka achi keessaa baatanii turee jira wanti kun erga dhaamame jechuudha. Garuu wanti kun immoo guyyaa 3 dura jimaata akkas amisa afaanatti fakkaata wanti akkas ta'aa jiru karreefuti kallattii kamiiniyyuu kan argaa jirru kan dhaamaa jirtu jechuudha biyyittiin. Kanaaf biyya keessanitti galuu isin wayya harka fayyaa miila fayyaan isin jira. Egaa kan biyya keenyattis waaqayyo furmaata qaba guyyaa tokkoof jechuudha. Kanaaf kallattii kamiinuu gaafa laaltanii wanti hundumtuu abdii nama kutachiisa. Haa ta'u malee mootu barii usaan oolu nama lubbuun jiru darbee toon iyyuu barri nagaa bara gaarii ijaan arguun keenya waan hin oolle sana eeguuf immootu waaqayyo obsa nuuf haa kennu hunda keenyayyuu ilma namaa kamiifiyyuu jechuudha. Rabbi du'a tasaaduu habadaa rabbi nutti hin fidini baay'ee ulfaata akka kanatti baanii urfatta fochuun hin ulfaata. Kanaaf keessaa gara biyya ofiitti deebi'uun waan guddaadha dursanii jechuudha. Walumaa galatti waaqayyo nagaa nu haa fidu dhugaan isin jedha. Gaafa gizee tokko jechuudha abdii horattanii hojjechuudhaaf baqa tattaafachuudhaaf inni ariifattu garuu immoo gaafa kallattii garaagaraa waan akkasii kana agartanii abdii kutattanii duubatti deebitu. Maaliif abdii isin kutachiisa kallattii kamiinuu jechuudha. Maaliif baqa wanti tokkichisaa wanti isin gammachiisu wanti sammuu keessan haaromsuu hin jiru jechuudha. Maaliif biyyatti garagartanii yoo ilaaltanii biyyi waanuma argaa jirru kanaadha. Oggootu barri haaraa ta'e waanuma haaraa ajandaa haaraan jalqabama. Kan barriin gaddaa darbee nu ga'a baqa barana barri kun nagaa yoo jenne ajandaa haaraa kan san caaluun jalqabama jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku waaqayyo bichaan nagaa nuuf haa fidu dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Egaa obboleewwan koo dhugaan isin jira baay'ee tokkoon jibbe miidiyaa irra galee ilaalu jechuudha. Namni keenya immoo wanuma kan asiifachi ofaara. Kanaaf ijoolleen keenya achi keessa teessanii toonii viidiyoo kana waraabdanii dabarsaa jirtanii ofii keessanii amma sana lubbuudhaan keessa bahu yaalii gaggeessaa. Maaliif bara kana silayyuu nama isa du'ee reeffa gannafamu jiruyyuu nama irraa harkaan dhiibaniit viidiyoo yookaas immoo suuraa kaasuuf itti kaata waan ta'eef wanti garasitti ilaaltan kuni boru mataa keessan irra ga'uunsaa sababbiin oolleef keessaa ba'a biyya keessanitti galaa biyya abbaa keessanitti yoo duutan illee yoo awwaalamtan illee dacheen biyya keessanii isin haa nyaattu. Dachee biyya ormaa keessatti gubattanii hafuurraa dachee biyya keessanitti galtanii awwaalamuu isiniif wayya. Kanaaf harka fayyaa miila fayyaa keessa ba'uudhaaf filannoo godhaadha malee achi teessanii gamasitti ilaaltanii nu bira hin ga'u jettanii warri viidiyoo waraabdan kuni boru isin bira ga'uu isaa wanti isin ittiin abdii horattan hin jiru. Kanaaf kuni amma jalqaba isaati waan ta'eef baay'ee ulfaata agarree turre kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Maal takka adeemsifamaa ture. Kanaaf sana bira odoon ga'iin fayyaa keessaniin keessa ba'uun irra caala. Walumaa galatti waaqayyo kallattii kamiinuu nagaa nuuf haa fidu. Ka biyya keessas ta'e ka biyya alaa rabbi nagaa nu haa buusu wanti jennu hin jiru. Yoomiyyuu namni namarraa abdii kutata malee rabbirraa abdiin kutatu. Kanaaf rabbirraa abdiin hin kutannu ammas waaqayyo jiraatadha oolee bula malee waan hundumaafuu deebii qaba inni nagaa nu haa fiduun isin jedha. Egaa dhaamsi kun obboleewwan kan Beerut keessa jiranii fi namoonni yaada garaagaraa qabdanis yaada keessan koomentii jala nuu kaa'adha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaa naaf turaan isin jedhaa turtii gaarii.